Nageenyi waaqayyoo bakkee fi lafa mana jirtanitti xifii ta'ee isin haa baay'atu obboleewwan koo. Uummata jaalalaa, uummata fiqirii akkam nagaa keessanii jirtu. Ani obboleettiin keessaa fayyaa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo. Fayyuma keessanii mee akkam nagaa qabdu isiniin jecha kottaa isheeta boqqolloo nyaadhaa warri dharraatanii jirtanii. Affeelliidha moo waaddituu isinitti tola isiniin jecha isin gaabbazeen jira. Viidiyoo kanas amma dhumaatti ilaala anuma faana tura. Haala kanaan abiddarra kaa'een jira. Araboonni irree affeellii kana jaalatu jechuudha. Akkamitti nyaatu seetanii zibdee erga bilchaatee booda ashaboodhani jechuudha handaffu. Erga bilchaatee booda zibdeedhani jechuudha kan uwwifamee nyaatamu. Yoo barbaadamirree albeedhaan irraa anyu jedhameet irraa maaxameet akkasitti bakka tokkotti chili powderii itti godhamee akkasitti baay'ee mi'aa jechuudha. Tooftaadhaan jechuudha kan isaan nyaatanii akka aadaa wayiitti nyaatu jechuudha. Baay'ee tokko das nama jedhu iffidu jechuudha. Yeroo baay'ee kun akkanatti dhufa. Istii warri dharraatanii jirtanii affeelliidha moo waaddiidha moo akaayii isaa dharraatanii dhugaa dubbachuuf hunduu bakkuma isaatti bareeda. Amma misaaliidhaaf odoo falaffalee nan akaayee baay'ee tokko hin mi'aawu. Dhugaa hin mi'aawu. Yaannee hunduu aadaa qaba, hunduu bakka qaba. Affeellii zibdeedhaan nyaatame malee hin mi'aawu. Waadduun irree hin danda'amu. Keessatti waadduu asitti hin jiru. Haala kanaan nyaatame isiniin jira boqqolloon biyya kanatti tibishbish kan jedhidha jechuudha. Warri dharraatan ka obsumaan biyya keessan Oromiyaa irraa sinaa ga'u isiniin jecha viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu hin dagatina. Like, share, subscribe irree gochuu hin dagatina isiniin jira obboleewwan koo. Asitti immoo shorbaa hojjechuu eeda. Nama faana turaatii ilaalaa isiniin jira obboleewwan koo. Shorbaa bilchaa hojjedhaarra. Yaa boqqolloon affeellamaa jira jechuudha. Shorbaadha boqqolloodha. Nyaanni gimmaash nyaalaa dhufaa jechuudha. Nama faana turaa shorbaa maalii akkan hojjettu ilaalaa isiniin jedha. Uummata jaalalaa, uummata fiqirii. Kunuuti jechuudha shorbaadhaaf kan qophaa'ee indaaqqoo xiqqoodha. Xiqqoo ishiiti jechuudha baay'een hojjedhu waan ta'eef asitti kaarootiif dinnicha kanumarraa hojjetama jechuudha. Duraan dursa indaaqqoon hin qabbafaman as keessatti erga shunkurtiin bilchaatee booda jechuudha. Indaaqqoo keenya erga miiccinee akkatti misfayyadhaan goonee booda itti nannaa jechuudha. Xinnoo loogoona yaani jala qannasna jechuudha. Akka indaaqqoon bilchaatu dura. Shorbaan kamiyyuu miksii ta'uu qaba jechuudha. Sirriitti mix together. Isbii keenya subscribe gochuun dagatinaa dhugaa. Maal isin garuu nama jajjabeessuu bara maal ijoollee keenya waan saatana boo.
nuti bar mana ormaa keessa jirra. Gaafa yaanne viidiyoo gaarree arguu baattan ijoollee keenya hundarraa nabichaa osoo hin taane warroon YouTube irraa tolchaa jirani jajjabeessuu qabdu dhugaa rabbii. Gahee keessan baa ofii keessaniidhaati. Maal aboo? Gaafa waan jedhee milkeesse hundummoo akka hojii gaarii hojjetan. Abdii taasisaati yoo hin jajjabeessitan isaan jabatanii hojjechuu eegalu ta'a. Kanaafuu nama jajjabeessuun karaa kanaan gatii guddaa isin kaffala dhugaa. Namaaf kennaa wayii kennu qofa hin yaalina. Nama bakka waan jiruun jajjabeessuun qixxee waa kennitanii fi qixxee bakka wanta waaqayyoon isinirraa jaalatu taasistanidha jechuudha. Nama gargaaruun nama jajjabeessuun jechuudha. Bakka kanatti irdaataa hin kadhachaa jiru bar viidiyoo ilaaltu garuu laayikii fi sheerii hin gootan, sabskiraayibii hin gootan. Maaliif garuu uummata keenya maali? Insisaanuu bar horii adda addaa mamisaadhaaf horiin hoggaa badu wal fudhatanii badu tokkoon badu bar hoggaa horii eegdan warra horii eegdanii horii sin jalaa badee beeku wal fudhatanii tarraggatu wal fudhatanii deemanii maasaa yaani irraa dhowwamu san dheeduu deemu yookiin sini galee insisaanuu walii galtee qaba dhugaa rabbi dubbachuuf baay'ee nama dabbara dhugaa dhuguma sinin jedhan dhugaa rabbi baay'ee nama dabbara. Keessumattuu irreen ijoollee keenya bira jiru ijoollee Oromoo bira ammana jedhee isinitti himu dhugaa rabbi. Ati eenyu taatee akkatti dubbachuu dandeessee naan jechuu dandeessu garuu wanta taasifame tokko kana jedhee isinitti himuu hin danda'u dhugaa rabbi. Maal isin nama jajjabeessaa. Ani amma sabskiraayibii isinirraa barbaade sabskiraayibii godhaa wanta irratti hojjedhu karoora waan hin qabuuf. Erga isin goone immoo bakka san ga'uu hin danda'u ka. Kanaafuu nama karaa kanarree nama gargaaruu hin dandeessu saddaqa. Dhugaa nama dabbara. Yoo isin nama hin jajjabeessine yoo isin laayik, sheer, sabskiraayib namaan goone jireenya sirra lafa lafuun nama dabbara dhugaa. Ijoolleen keenya anumarraa eegalee jechuudha kaayyoo qabna jechuudha. Boru waan irratti hojjechuu barbaanne yookiin hizbii keenya kan fayyadu yookiin yaanni waluma walii keenya kan fayyadu ta'uu danda'a jechuudha. Hojiin nuti karoorfanne hundi keenyayyuu akkuma bifti keenya eenyummaan keenya gargar ta'e karoorri keenyarree gargari jechuudha uummata fiqirii. Kanaafuu ananarraa dhabdan ishee sanirraa barachuu dandeessu waan ta'eef ijoollee keenya warra miidiyaa irraa socho'anii argitanii biran darbina laayikii godhaa fi sheerii godhaa isinitti lakkaa'u bar. Itti kaffaltu waan biraa bira ooltu bakka waan isin ilaallanne bira ooltu amma misaadhaaf kun isin ilaallataa jechuuf yaa miti. Injirtan bakka yaanni bakka nama tokko yagiddii nama si fakkaatu tokko nama afaan kee dubbachaa jiru tokko jajjabeessuu qabda. Akkuma isin hin jedhe insisaanuu waliif naa waan ta'eef akkuma isin hin jedhan. Kaarotii itti godheeraa gandaa qombichaatee booda yaa waliin daffase bishaan jechuudha bishaatti dabalamee bishaan daffaa itti namee waliin daffa waan ta'eef haala kanaan kaarotii wajjin xibbisechuu qaba. Innaan kana isin hin jedha uummata fiqirii nama jajjabeessaa jirra jabaadhu jechuun waan guddaadha jechuudha dhugaa rabbii isiniif irree silqiidha yaanne waaqayyoon kan yaaddan biraan isin gaatin irree waan gaarii hojjettan. Yeroo baay'ee amma viyuu miti jechuudha laayikiin maaliif laaltanii bira darbuun kunuun haxaafidha. Dhugaa isin hin jedha laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaadha. Nama jajjabeessuu bara gaaf tokko waan tokko narraa argachuu dandeessu waan isin barsiisus ta'uu danda'a. Kanaafuu laayik sheer godhaadha isin hin jedha uummata keenya amma qimii kiyyaatti na zibee gaafa immoo kana caalaa haala mijeeffadhee to'ii kana caaluun wanta isin barsiisu dhufuu danda'a.